Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like naaf godhaa Oromoo koo qimamoonni mana madaamii please wifi osoo hin qabaatiin akkam viidiyoo hojjedhu isinitti himeetoo jira jechuudha. Yerumaan argadhe waan hin hojjedhu isiniin jechuun jaaladha. Tole gaa haa ta'uyyuu malee gaardonni Abiraamii dhufaniitoo jiru hiyyuuni. Akka inni jechaa jirutti ayyaana irratti haala gaariidhaan dabarsinee wanti baay'eenis turaniiru jedhee jechuudha. Isaas immoo egaa faranjiidhaan waamee ati ruutaatti sixxeetoo jirtaa ruutaan nu itti nutti sixxu waan ta'eef haala jiru ruutaa irraa akka nuuf fuutu akkasumas immoo yaanni ruutaa maal akka ta'e egaa mallatteessaniitu jiru. Kanaafiyyuu immoo hanga dhumaatti akka hin taane baay'een namoota kan isaan yaadaa jiranii Hermeellaanii Abiraamitti akka heerumtudha. Abiraam ruutaadhaan hiikeetu jedheetoo jira jechuudha. Asirratti guyyaa gammachuu isaanii guyyaa gaafa kennaa dhiira ta'uu fi durba ta'uu baruudhaaf turan sana gammachuun isaanii akkam akka ta'e argiteetta jedheetoo jira jechuudha. Achirratti jechuudha hangaaf sana ergan viidiyoo hojjedhee bahee booddee sagalee bilbilaatiin jechuudha saafii kan jedhamtu YouTube saaf kan jedhamu jalatti jechuudha. Hermeellaanii dhuma gubbaarratti akka achitti argamte ruutaan osoo keekii hin nyaatiin dallantee akka baate jechuudha. Laayifii irratti illee laayifii namaa seenee dubbachaan ture jechuudha. Laayifii seenuu naafi waan hin mijanneef hin seenne jechuudha. Galgaluma sana akka isheen dhuftee dafeennaan iddoo kan koo gallakkisee dhaqee dhaggeeffadhe jechuudha kan ishee jechuudha. Marrajaa dhugaa ta'e waan fidduuf nan hordofe jechuudha dubartii sana jechuudha. Gaaf sanayyuu akkasittiin jechuudha. Tsiggeen ingaa baqaa viidiyoo naa dhaabbatu kaameraan jettee edda Abiraamii fi Ruutaanii bakkee afuritti keekii isaanii adda baasanii booddee kan isheen dhufte jechuudha. Eenyudha kan sagantaa sana akka jiru akkachitti kun godhamaa jiru kan itti maa ture warra achi keessa jiru jechuudha. Hundi isaanii immoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hin fakkeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iyyuu kana jechuudha yeroo darbee maqidiin ishiin mucaa Abiraamitti kennite dhuftee jechuudha. Hamaannoo eenyudha mucichi sana jechuudha. Hiyyuun akka doorsisaa ture jechuudha. Afaan ishiitiin dubbattee turte. Inni na doorsisaa ture suni namichi jedhamu sun iyyuu ture jettee dubbatteetoo jirti jechuudha. Iyyuun immoo asiif achi kaatee jechuudha intala wayii harkaa kallattiilee garaagaraadhaan nama hojjechaa ture jechuudha. Akka xiyyiitii wayii baatee jechuudha. Akka boombii wayii baatee meeshaa jechuudha. Kan hojjechaa ture jechuudha. Osoo gara Abiraam fa'ii hin dhufin jechuudha. Gaarii fakkaatanii jechuudha. Jireenya nama barbadeessan dhugaa nama dhiba jechuudha wanta akkanaa kuni. Innaa kanaafiyyuutidhaayi adda bahuu hin qabanii. Akkamittiin adda bahuu maalidhaayi otoo nuti ilaallu yennaanii Ruutaan waan baay'ee yaaddeetti waan baay'ees taasisuu barbaaddee turte. Abiraamtu ture fedhii kan hin qabnedha jechuudha mucaanii. Fakkeenyaaf nuti maal goona nuti waan goonu hin qabnu Hermeellaadhaanii hin ajjeefna isa jetteef immoo jechuudha Abiraamiin gadi teessisite jechuudha kaameraadhaan halaa yoo dhuguma hiriyaa gaa'ela isaaniidhaaf yaaddu yoo taateetta ta'e Abiraam gaa'ela kee keessaa jireenya kee keessaa Hermeellaan baasi jedhiniin jechuudha. Abiraamiin baasi yoo inni cannaqamee omaayyuu yaaduu dadhabeera ta'e tolchi wayii itti godhameera jechuudha. Isa kanaaf immoo furmaanni akka amantii isaatiitti lafa amantii isaatii deemee jechuudha rakkoo jiru irraa furamuu hin danda'ama jedhee yaada jechuudha akka kootti jechuudha. Namni jechuudha guyyaa rakkinaa guyyaa gidiraa guyyaa wanti tokko itti ulfaate tokkotti amantii isaatti hin siqne taanaan yoomiyyuu amantii isaatti siquu hin danda'u jechuudha. Rakkinni sun akka si fuudhee bahee daandiirratti si kuffisuudhaaf akka kan kolfaataatudha jechuudha. Kani seexannis barbaaddu jechuudha. Ati garuu gaafa waa rakkoo wayii sitti dhufe qormaanni mana kee seene maaliif qormaanni mana koo seene jettee dirqamadha kanatti yaaduu qabdu jechuudha. Amma ji'oota hanga kana jechuudha hanga onlaayinii irratti kaameraa qabattanii iyyitanii obboleessa keenyaa ati hiriyaa keenyadha waan baay'ee waliin dabarsineerra waliin nyaanne waliin dhunneerra waliin guddanneerra waliin taphanneerra
erga jettanii maaliif dhala kanaaf furmaata hin barbaanne yoo wanta tokko ta'e yoo sindidellee iitaniillee maaliif hin geessine dhugumaan dhiphattuu gaa'ela isaanii dhugumaan fayyadamtoota miti yoo taatanitti jechuudha yoo hin taane jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhagahama jechuudha namni tokko mee furmaata kan fidee hin jiru jechuudha haadhaaf abbaa keessan akkasumallee jechuudha namoota gurguddatan maaf ofitti gaddisiistu dhugaa dubbachuudhaaf amma ati iyyuun gaarii hojjechaa jirtu aan dura gaafa dhuftu gaarii waan hojjettu inatti fakkaate jechuudha har'allee ermeellaan maal goote ermeellaan wanti ishiin goote hin jiru bakka akka ishiin akka inni hin gaddine kan ishiin barbaaddu akkasumas immoo fireendiidha maaloo dhiisi kana magaala qabuudhaaf dubartiin fireendii ta'uu maaliif yaadame maaliif ta'e yoo ta'eera ta'e fireendis haadha manaas kan ta'uu qabu ruutaa turte jechuudha kanaaf iyyuu dhugaan siniin jedhama mucayyoon kun maanna namtee haala kana yeroo ishiin akkattidhaan asirra geessu mee jechuudha yoo namni sinitti dheekkamuu baate waaqayyo sinitti dheekkamu jettanii yaaddu dhugaan siniin jedhe jechuudha guyyaan da'umsa ishiitii gaheeraa yoo baay'eetti torban lamatu afaa yeroo kanatti immoo ankabaakabamuuti ishiidhaaf ta'a kunuunfamuuti ishiidhaaf ta'a kan ji'amma kanaan kunuunsine torban lama afee kunuunfamteedhaaf maaltu faayidaan jira inni kaleessa ishii gargaaree akkasii kanatti ishii fidemmoo nagaan akka ishiiku abdiif amantii guddaa qabna jechuudha warri bultanii kaatanii jireenya namaatti gufuu taatanii dhugaan siniin jedhe keeyyata gaarii miti meekan keeyyachaa jirtan jechuudha garuu immoo dhuftanii gaarii fakkaachuudhaaf indi warra odeessitan kanatti jechuudha amma fakkeenyaaf hordoftoota irratti jechuudha akka gaarii taatanitti maaf of ibsuu barbaaddu nuti maayyii biwa isinitti fakkaanna moo simbichaatu beektota akkamitti sammuu keessan amansiistan naaf hin gallanaaf kunani naaf iyyuu gaaffiidha jechuudha mucaan ammayyuu jechuudha kan inni jechaa jiru immoo jechuudha faranjiin jechuudha ofirraa aasissu ermeellaadhaan ermeellaan itti hojjatteetti irratti hojjatteetti abaddan Abrahaam irratti jechuudha gaafa sagantaa isaanii guyyaa qophii sana jechuudha Abrahaam yeroo ishiin dhuftu Abrahaam iyyuu ittiin tolle hin gaddeedhan ilaala anga har'aatti jechuudha viidiyoo isaan hojjetanillee hin jiru jechuudha isa dhugaan siniin jedhena gaafsa nagaa haala sanaan dallantee achi baate jechuudha ruutaan jechuudha isaan maal akka dabarsan hin beeku jechuudha akka gammadaa jiran sanatti guyyaa sana waan walitti deebi'an baqa waan araaraman namoonni yeroo bilbilaan haasa'anii namnichi jiru miti ree nuti baqa hin araaramu jennee abdooranee turre dhuma gubbaarratti isheen dhufte sanarraan kan ka'e waan hundumtiyyuu dallansuudhumaan xumuramedhan jechuudha isaan kun immoo jechuudha hiriyoonni Abrahaam jechuudha dhugaan siniin jedhe warra biddeenaaf kaata warra garaaf kaata muluun isaanii jechuudha kan kana hundumaa xinsisa kana hundumaa immoo xinsisee asirraan ga'e Abeelii fi Buruukii sanadha jechuudha dhugaan siniin jedhe inuu mormume ermeellaan nama gochuun dhufne ermeellaan gaarummaadhaan dhufte ermeellaan mee jechuudha mee luqqeettu koo qabi luqqeettu koo keessa dhaabbadhu nama jechaana jirudha mee Abrahaamiin kun nama saalfachiisaa jirtudha mee ishiin mee ilaalame waan ishiin ta'aa jirtu isa dhugaan siniin jedhe mee argaa jirtu garuu viidiyoo ishee jechuudha baay'ee namatti dhagahama dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhagahama jechuudha kuni ta'uu hin qabu ermeellaan Abrahaamiidhaan hin dhiistu Abrahaamis ermeellaan hin dhiisu Abrahaam jaalatee miti dhugaan siniin jedhe gaafa ermeellaa faana ta'ee jiru namoonni baay'een jechuudha nan arga ijoollee keenya iyyuu jechuudha yeroo isaanii koomentii barreessan namni kan fedha isaa barreessa miti garuu jechuudha mucaa gaddaa ture mucaa maraachaa ture gammachiiftee dhuftee eebbifamii maal ta'e jedhuun jechuudha fuulli Abrahaam gammadee hin beeku fakkeessa irra gubbaa kolfa malee jechuudha ermeellaa faana gammadee kolfee hin beeku isa dhugaan siniin jedhena waatu jira malee nagaas miti jechuudha abbaan isaallee akkatti gaddanii waan hundumayyuu akka dhiisanii bakka akka barbaade haa ta'u jedhanii kanarraa bahan akka ta'anillee dubbatanii turan jechuudha dhaggeeffadheerarraan dubbanne akkuma isiniin jedha gaa'ii rakkoo waayii fiiti jechuudha naan beektu ka shamarree gola harabaa keessatti argamtan jechuudha aduu keessadha akkasumallee hojiidha waan ta'eef macen baatanii teessanii waafi fayyadamuun hin ulfaata waan ta'eef isa kana isiniin jechuun jaaladha egaa dhugaa dubbachuudhaaf
waaqayyo waan hundumayyuu haa hojjetu garuu ruutaan waan hundumtuyyuu dhumateera hin fedhun barbaadu jetteetoo jirti garuu immoo gaaf sana iyyuu isheen dubbatteetti gaafa markee gaggeessaa chawun jedhaan jette sana aniif Abiraan wal agarraa wanti itti wal agarru wanti gidduu keenya jiru jira dirqama wal arguun keenya walii bilbiluun keenya jetteetti isa kanaaf wanti dhufu hin jiru waan hundumayyuu manni murtii qabateetoo jira xumuramneera naafarrameera jetteetu bakka qammadanii waliin muran maaliif jennaanii abbummaansaa waan dhaqameen qabu haadhummaan ishii waan haqame waan hin qabneef jechuudha sinii iwwa kabiina akkasumallee ati wanta gochuu qabdu karaa ruutaa godhi ani karaa Abiraam nan taasisaa jechaa jira jechuudha karaa Abiraam wanta taasisuu qabdu irra deebi'een sitti maa jechuudha Abiraamidhaanii ilaale jireenya keetu hadhu jedhanii bakka yoo ta'uu baate immoo hidhaa irra kadhadhaa fi bakka jilbeeffadhaati waamaa fi in cabsarraa in cabarraa in yeebaa Enda sakana sinin jechuun jaaladha gooftaan koo sina heebbisu sinin jechuun jaaladha adara sinin jedha Oromoo koo qimayyoo mana madaamii subscribe na godhaa please waggaa tokko guutuu kuma tokko